Ashama harka fune hordoftotaaf daawwattoota Obarraa Global Network irraa oduu guyyaa irraa qabannee dhiyaannee jirra. Oduu wajjin Ananiisaa Baatirii. Godina Harargee Bahaa magaalaa Dadaritti ajjecha artistii Hacaaluu Hundeessaa wal qabatee qeerroowwan 200 ta'an kanneen mana hidhaatti dararamaa turan keessaa namoota 18 malee namoonni kaan gadhiifamuu jiraatan magaalattii OGN'f bilbilaan hime. Har'a odeeffannoon jirtu akka naannoo keenyaatti ijoollee hidhaa turte nama 200 keessaa irra guddaan baaneen nama hanga 18tu biyyattii keessatti mana hidhaatti hafe sanuu himanni irratti hin banamne waan jiruun himata biraa yookaan soo biraatiif xiqqoolee taatu fakkeessuudhaaf warra mana hidhaatti hambisaniitu jira. Sanis ni booyyannee abdii qabna. Oromiyaa hunda keessatti ba'aa jira waan ta'eef qabsoon itti fuftiin ifiniintii abdii qabna jechuudha. Kanuma malee warri immoo ijoollee tana isaa ture hidhamaa jira akkaan ta'u akka malee hin ta'u duubaan ta'u duraan ta'u hidhamaatuma jiranii. Kunis waan gaarii takka haalli irra naannoo keenya yookaan iddoo nuti jirru shurufkaa gaariidha. Ijoollee waliin mammaramtee ijoollee baatee meeqa ji'a meeqa saba Hacaaluutiin mana hidhaa turte ta'arra baatee gabbaatee magaalaa keessatti deemtee ijoollee jirtu hojii waliin mammaramtee haadha abbaa dubbi gammachuu jira jechuudha barbaadeeti guutummattuu. Haalli jiru kana haalli biraa immoo araddaa ana darkeessatti baay'ee saamiinsa jira. Saamiinsa uummata keenya saamuu uummata saamaa jiran uummata qaxolatti saamuu jira. Qarshii irraa guuru kuma maarree jaanii irraa guuruu jira waan adda addaa jira. Kunis dhaabbatee inni tuma dannagaa. Kana malees ammas araddaa takka keessa midhaamtu jira. Ifii walajjeestee uummata ifii walajjeesaniiti dabballeen deebi'anii uummata guutuu ganda guutuu hidhanii fixanii haadha abbaa iyyoo amma laga baay'ee waan qabaas. Wanti kunis uummanni silaa hubatee dhagee gaariidha jechuudha. Ilmi obbo Baqqalaa Garbaa Saamu'eel Baqqalaa dhimma irra deddeebiin hidhamuu abbaa isaatii fi hidhamtoota siyaasaa kan biraa ilaalchisuun xalayaa banaa Abiyyi Ahmadiif barreesse. Gabaasa dabalataa Badhaasaa Jaafar. Onkololeessa 2020 ilmi obbo Baqqalaa Garbaa Saamu'eel Baqqalaa dhimma irra deddeebiin hidhamuu abbaa isaatii fi hidhamtoota siyaasaa kan biroo ilaalchisee xalayaa banaa Dr. Abiyyi Ahmadiif barreessan. Xalayaan barreeffame kun ilaalcha siyaasaa qaban qofaaf marsaa hedduuf hidhamuu fi dararamuu abbaa isaa obbo Baqqalaa ilaalchisuun yoo ta'u taateen kun isaa fi maatii isaarrallee rakkootiin sammuu qaqqabsiisaa turee fi jiru eera. Obbo Baqqalaa Garbaa bara mootummaa wayyaanee keessa yeroo garaagaraatti hidhamaa kan ture yoo ta'u ejjennoo siyaasaa isaan qaban qabsoo karaa nagaa hin jijjiiramne ta'uuf bara mootummaa bilisiginnaa keessa gara mana hidhaatti deebifamee jira. Saamu'eel Baqqalaa ilma obbo Baqqalaa Garbaa xalayaa banaa Dr. Abiyyi Ahmad barreessan keessatti akka mootummoota cunqursitoota duritti atis daandii isaanirraan deemuu jette anis ammoo fakkeenyummaa abbaa koo hordofuun dirqama. Kunis ammoo amma lubbuun koo jirutti qabsoo karaa nagaa uummata kiyyaaf gaggeessuudha. Abadan warri abdii nu kutatu hin jiru. Nuti uummanni Oromoo abdii hin kutannu. Qabsoon keenya gaaf tokko galma injifannoo akka nu dhaqqabsiisu shakkii hin qabnu. Dhaamsa jedhu xalayaa keessatti hammata. Jawaar Mohaammed dabalatee obbo Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa fi hidhamtoota 24 irratti himanni shororkeessummaa banamee jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aa hiriira magaalaa Roobeetti bahame irratti lubbuun dargaggoo tokko bahuun gabaafame. Gabaasa dabalataa akka ta'anitti dhiyaata. Har'a Roobee Baaleetti qeerroo maqaan isaa Awwal Abdurrootam waraana mootummaatiin lubbuun isaa dabarte. Qeerroowwan lakkoofsaan 10 hin caalle waliin ta'uun guyyaa har'aa Roobeetti balaaleffannaa mootummaa kanaatiif jecha walitti gurmaa'uun diddaa dhageessisaa turan. Kana bu'uureffachuun waraanni mootummaa qeerroo hiriira ba'an irratti dhukaasa banuun lubbuun qeerroo tokkoo yoo dabarsan kanneen hafan immoo madeessan. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa hiriira deeggarsaa jechuun tiishartii footoo Abiyyi qabu itti uffisuun dirqamaan hiriira uummata baasaa turan. Hiriira kaleessaa dirqamaan uummata baasan irratti rakkoon tokkollee osoo hin uumamin kanarraa irratti dhukaasa banuun qaama nageenya uummata Roobee kan mufachiise ta'uu maddeen gabaasan.
Naannoo Tigraay keessatti gaaffiiwwan dinagdee fi bulchiinsa gaarii erga uummataan ka'u eegalee bubbuluutu himama. Gabaasa dabalataa Badhaasaa Jaafar. Naannoo Tigraay keessatti gaaffiiwwan dinagdee fi bulchiinsa gaarii erga uummataan ka'u eegalee bubbuluutu hima. Filannoon naannichatti dhiyeenya kana hayyama mootummaa federaalaan addatti taasifamee ture dhaabni Dr. Gabrasiyoon Gabra Mikaa'el caalmaatti mo'achuu hima. Dursaan TPLF yeroo ammaa Dr. Gabrasiyoon jaalleewwan isaanii akkamiin ilaalu? Akka hooggansa paartii qormaataawwan attamtutu naannicha keessaa isa eeggata. OGN jaalleewwan jiraattota naannichaa dubbisee jira. Jaalleewwan qabsoo maal jedhu? Obbo Alamaayyuu Gizaachoo hiriyaa ijoollummaa pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Gabrasiyoon Gabra Mikaa'el. Kana malees qabsoo keessatti jaalleewwan waliiti. Dr. Gabrasiyoon barnootaan isaanii irratti baay'ee dinqisiifataadha. Akkasumas gara laafummaa isaa baay'ee jaallatu. Obbo Alamaayyuun Dr. Gabrasiyoon umriin caalullee namoonni akka Dr. Gabrasiyoon umriin isaanii gadi ta'an akka obboleeyyan hangaatti ittiin beekama. Akka hiriyaanittis waliin taphachaa guddanne. Barnootaan ammoo Obbo Alamaayyuun afaan Ingiliffaa fi afaan Amaariffaan kan caalu ta'ullee gara saayinsiin garuu inni hanga Dr. Gabrasiyoon gahu hin jiru jechuun dubbata. Bara Tigraay qabsoo hidhannoo filannoo isa xumuraa ta'etti leenjii loltummaa gammoojjiin xumuruun yeroo deebinu namni kun dhaaba keenya teeknikaa fi barnootaan osoo gargaaree wayya jedhee jaalleewwan isaa waliin mari'atee gara kutaa 055 yookiin kan amma Masfiin Industrial Engineering ta'e kanatti kan ramade. Akka ramadamu godhe Obbo Alamaayyoo ta'uu hima. Shiraarratti hanga barnoota keenya sadarkaa tokkoffaa xumuruutti waliin guddanne. Haati isaa mana nyaataa waan qabduuf achumatti fayyadamna. Yeroo waliin rafnullee ture. Waan nama tokkollee waan hin barbaanne galateeffatamaadha. Akkasumas Dr. Gabrasiyoon amala namoota umriin isa caalan waliin malee hiriyoota isaa waliin walii galuu xiqqoo akka itti ulfaatu dubbata. Hiriyoonni yeroo baay'ee baltii waan baay'isaniif namoonni umriin isa caalan waliin deemuu ture. Namni yeroo ijoollummaa isaa warra isa hangafaa waliin dabarsee ture. Yeroo ammaa kana immoo qabsaa'ota buleeyyii fi dargaggoota gidduutti riqicha uumuudhaaf yeroo yaalu ni mul'ata. Jaalleewwan qabsoo isaa soorama bahan waliin yeroo walitti dhiyaatan ni mul'ata. Haasawaa isaanii keessatti immoo dargaggoota Tigraay jechuu baay'isa. Dargaggoonni Tigraay ammoo jabaadhu ati keenya jechuun deeggaraa turan. Magaalota Tigraay garaagaraa keessatti suuraawwan isaa baay'inaan maxxanfamanitti argamu. Haa ta'u malee bulchiinsi Dr. Gabrasiyoon Gabra Mikaa'el naannoo Tigraayiif maal gumaacha? Akkasumas qormaanni naannicha keessaa isa mudatu kan akkam ta'a? Kana bullee kan waliin ilaallu ta'a. Egaan daawwattoota keenyaa oduu narraaf qabanne hanganumaa hanga oduu biraatii walitti dachaa nuti turtii gaarii.